Microeconomics 1 chapter 5 part 2 isaa wajjin ilaalla. Egaa kanaan dura part 1 isaa ilaallee chaanaalii kanarra jira. Isa warri hin ilaalle dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Part 1 xumuree part 2 isaarra jirra. Egaa rivaas gochuudhaaf isa kanaan dura irratti Microeconomics 1 chapter 5 perfect competitive market haga tokko egaa ilaallee jirra. Xumura deebi'uudhaa fi perfect competitive market keessatti firmiin tokko positive profit argachuu danda'a, lose ta'uu danda'a yookiin immoo normal profit argachuu danda'a jenneerra. Egaa equilibrium point irratti average cost is less than price yoo ta'e positive profit argata. Profitiin isaas area between profit line fi average cost gidduu kan jirudha jenneerra. Akkasuma lose kan godhu immoo average cost is above market price yookiin immoo market price isaa less than average cost yoo ta'e immoo lose godha. Lose isaas immoo profit line kanaafi point average cost kana gidduu kan jirudha jenneerra. Normal profit immoo kan ta'uu danda'u price walqixa average cost yeroo ta'udha jennee waliin ilaalleerra. Part 1 isaa warra ilaalle dura part 1 isaa ilaaluudhaan tuutti dabarra. Egaa amma shutdown point immoo kan jedhamu price isaa average variable cost faana balance gochuudhaanidha malee average cost ilaaluudhaan miti. Price walqixa average variable cost yeroo ta'u shutdown point irra gaa jennee ilaalleerra. Yeroo price less than average variable cost ta'utti firmiin tootaalii shutdown ta'uudhaan gabaa keessaa bahuu qaba jenneerra. Egaa warri ilaallee part 1 isaa dhaqaalaala amma example kana kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Suppose a firm has total fixed cost of $2,000 and the total variable cost of $5,000 and the total revenue of 6,000 at equilibrium. Should the firm stop its operation? Why? Firmiin kuni total fixed cost isaa 2,000 yoo ta'e total variable cost isaa 5,000 yoo ta'e total revenue isaa immoo 6,000 yoo ta'e itti fufeetiniin hojjechuu qaba moo dhaabbachuu qaba kan jedhudha gaaffiinsa. Egaa the firm is incurring loss of 1,000 because of total cost isaa fixed cost fi variable cost yeroo walitti dhaanu 7,000 ta'a jechuudha. 2,200 5,500 7,000 total cost isaa 7,000 total revenue isaa immoo birrii 6,000. Kanaafuu birrii 1,000 lose gochaa jira jechuudha firmiin kun. Total revenue minus total cost isaa 6,000 7,000 negative 1,000 waan ta'eef 1,000 lose qaba jechuudha. But the firm should continue production because total revenue is greater than total variable cost. Production itti fufu kan jedhu kan nuti murteessinu total variable cost isaa faana check gochuudhaanidha malee total cost qofa miti jenneerra. Kanaafuu total revenue is greater than total variable cost ta'eera. As long as total revenue is greater than total variable cost, the firm should continue production. Kanaafuu production itti fufuu qaba jechuudha. If the firm stops operation, it will lose the fixed cost $2,000. Yoo amma gabaa keessaa baatee firmiin kun amma shutdown haa ta'u yoo jenna ta'e 2,000 lose godha. Maallaa fixed costiin production irratti dirqama hundaa already bahee jira. Fixed cost 2,000 kassaruunsaa hin hafne. Kanaafuu fixed costiin sun 2,000 baheera waan ta'eef 2,000 dhabuurra yoo amma shutdown ta'e 2,000 dhaba. Yoo hojiitti fufee garuu 1,000 qofaadha luusiinsa. Kanaafuu luusiinsa 2,000 ta'uu manna hojii itti fufeetuma luusii 1,000tiin itti fufuusaa wayya. Kanaafuu production itti fufaa jechuudha. But if it continues production, the loss is only 1,000. Production yoo ta'e luusiinsa 1,000 qofa. Yoo shutdown ta'e garuu luusiinsa 2,000 ta'a. Fixed cost already bahee jira 2,000. Kanaafuu itti fufuu qaba jechuudha firmiin kun. Thus the firm requires minimum total revenue of 5,000 to continue operation. Kana jechuun utoo minimum total revenue isaa amma 5,000 ta'utti iyyuu itti fufuu qaba jechuudha. Amma kan kenname total revenue isaa 6,000dha. Itoo 5,000 iyyuu ta'e itti fufuu qaba productionii. Maallaa 5,000 yoo ta'e total lose isaa 2,000 ta'a. Yoo gabaa keessaa ba'es immoo kan inni lose godhu 2,000 total fixed costidha. Kanaafuu as long as total revenue isaa 5,000 fi isaa lama ta'etti production itti fufuu qaba jechuudha. If total revenue is equal to 5,000, the firm is indifferent in between choosing continue or discontinue its operation because in both cases the loss is equal to fixed cost. Utuu total revenue isaa 5,000 ta'eeti total
koostiin isaa 1700 sun 5,000 2,000 2,000 loos godha jechuudha yoo tootaal riiviinuun isaa 5,000 ta'e. Kanaafuu yoo itti fufee piroodakshinii kana hojjete 2,000 loos godha. Yoo dhaabes immoo fiiksed koostii 2,000 sun loos gochuun isaa hin hafu. Kanaafuu utuu tootaal riiviinuun isaa 5,000 ta'eeti fiilmiin indiifireentii ta'a jechuudha. Tokko keessaa filata yoo barbaade itti fufaa yoo barbaade immoo shaatdaawun godha. Itti fufees shaatdaawun godhus 2,000 loos godha waan ta'eef. Amma garuu as keessatti kan tootaal riiviinuun isaa 6,000 dheenuu kenne waan ta'eef yeroo itti tootaal riiviinuun isaa 6,000 ta'ee jirutti loosiin isaa 1,000 qofadha. Yoo piroodakshinii tuufe 1,000 qofa loos godha jechuudha. Yoo piroodakshinii isaa shaatdaawun godhee piroodakshinii dhaabee garuu 2,000 loos godha. Because tootaal fiiksed koostiin isaa 2,000 fiiksed koostiin already bahee jira waan ta'eef. Kanaafuu itti fufee hojjechuu qaba jechuudha. Garuu iddoo tootaal riiviinuun isaa 5,000 ta'eetii garuu hin filata jechuudha. Itti fufuu moo dhiisuu naa wayyadee maaliif tootaal riiviinuun 5,000 taanaan itti fufuus 2,000 loos godha dhaabus 2,000 loos godha waan ta'eef jechuudha. Shutdown point is a point at which average variable cost equals market price. Egaa shutdown pointiitti average variable cost market price ta'uudha jenneera. Break even pointiin garuu output level at which market price equals to average cost of production. Break even pointii fi shutdown pointii garaagarummaa isaa abaru. Shutdown pointiin bakka itti piraasiin average variable cost faana wal qixa ta'uudha. Break even pointiin garuu bakka itti piraasiin average cost faana wal qixa ta'uudha. Inni kun bakka zeeroo piroofiitii yookiin immoo noormaal piroofiitiin bakka itti argamutu break even point jedhama jechuudha. Example kan biraa kana ilaallu suppose that the firm operates in a perfectly competitive market. The market price of this product is $10. The firm estimates its cost of product with the following cost function. Total cost equal to 2 plus 10Q minus 4Q square plus QQ. Amma piraasiin $10 jedheera. Total costiin immoo 2 plus 10Q minus 4Q square plus Q square jedhee functionii kanaan kenneera. Gaaffiin nuti gaafatamne what level of output should the firm produce to maximize its profit. Profit isa maximize gochuudhaaf level of outputiin firmiin kun produce gochuu qabu hammamidha. Determine level of profit at equilibrium. Equilibrium irratti profitiin isaa hammami. What minimum price is required by the firm to stay in the market. Gabaa keessa turuuf at least minimum price isaa meeqa ta'uu qaba. Shutdown ta'uu dhiisuu jechuudha. Mi'a ilaallu amma giibaniin keenya piraasiin teenkiiwudha. Total costiinis functioning kanaan kennameera. Inni jalqaba what level of output should the firm produce to maximize its profit. Kana jechuun profit isaa maximize gochuuf hammam output hammam produce gochuu qaba jechuun equilibrium point nu gaafachaa jira jechuudha. At equilibrium point QV meeqadha? Ami production isaa meeqadha jechuudha. Kanaafuu point of equilibrium barbaanna jechuudha. Piraasiin kanaan kenname total costiin functioning kun kennameera. Kanaafuu the profit maximizing output is at level of output which satisfies the following condition. Equilibrium point barbaanna jechuudha. Equilibrium point irratti marginal cost equal to marginal revenue and marginal cost is rising. Kana part 1 isa keessatti wajjin ilaalleerra. At equilibrium perfect competitive marketiin tokko equilibrium irratti marginal cost walqixa marginal revenue fi second condition immoo marginal cost is rising ta'uu qaba jenneerra. Kanaafuu marginal revenue in perfectly competitive market equal to market price. Hence marginal revenue walqixa market price tenneerra. Perfect competition keessatti demand curve walqixa marginal revenue ti walqixa average revenue ti walqixa P market price ti jenneerra. Kanaafuu marginal revenue asitti kan nu kenname pricing 10 jedhamee nu kennameera. Kanaafuu marginal revenue keenya 10 jechuudha. Alternatively yoo barbaanne immoo karaa biraan argachuudhaaf marginal revenue equal to derivative total revenue ti. Marginal revenue jechuun slope total revenue waan ta'eef marginal revenue equal to derivative of total revenue with respect to Q output jennee argachuu dandeenya. Where total revenue immoo price times quantity dha. Kanaafuu pricing 10 quantity QV dha. 10 QV jechuu dandeenya jechuudha. Total revenue. Kanaafuu marginal revenue jechuun derivative total revenue ti. 10 QV kana with respect to QV yeroo derivate goonu 10 dhufa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti marginal revenue keenya 10. Equilibrium point argachuudhaan marginal cost walqixa marginal revenue goona jechuudha. Kanaafuu marginal cost walqixa marginal revenue gochuu qabna.
Kanaafuu marjinaal koostiin immoo kunooti ana irra darbee kana marjinaal koostii hojjechuu qabna. Total koostii qabna. Deriveetiiviin total koostii marjinaal koostii ta'a. Kanaafuu marjinaal koostii equal to deriveetiiv of total cost with respect to QE. Kanaafuu faankishinii total koostii asitti kennameeru kana darbeet yeroo goonu marjinaal koostii kana arganna jechuudha. Pointii ikiliibiriyeemii argachuuf marjinaal koostii walqixa marjinaal riiviiniyuun. Marjinaal koostiin kanadha. Marjinaal riiviiniyuun immoo 10dha. Yeroo walqixa goone walitti ikkeet goonu marjinaal koostii equal to marjinaal riiviiniyuun walitti ikkeet gochuudhaan QE barbaannaa jira. QE'n 0 fi 8 dhufe 2 nuu dhufe jechuudha. Quantitative output 0 fi 8 nuu dhufe kana keessa isa kamtu sirriidha kan jedhu argachuuf second condition itti dabarraa jechuudha. Marginal cost equal to marginal revenue kan ta'u bakka lamattidha. Q equal to 0 fi Q equal to 8. Ittaan sun marginal cost is rising kan jedhu barbaanna waan ta'eef second condition check goonaa jechuudha. Now we have obtained two different output levels which satisfy the first order necessary condition of profit maximization. Ittaan suuraan to determine which level of output maximizes profit we have to use second order test. Bakkatti marginal costiin rising ta'e barbaanna jechuudha. Kana argachuudhaaf slope marginal costii keenya barbaanna. Egaa bakkatti rise ta'u barbaaduuf slope marginal costii barbaaduudhaaf marginal costii keenya derivative goonaa jechuudha. Derivative marginal cost with respect to quantity. Marginal cost function marginal cost 10 hir'isuu 8q irratti 3q square ta'e kana yeroo derivative goonu kuno negative 8 plus 6q kana nuu dhufa jechuudha. Function marginal cost yeroo derivative goonu. Kanaafuu bakkatti marginal cost derivative goone kana negative 8 irra 6q irratti point q arganne kana q 0 fi q 8 bakka buusna jechuudha. Q yoo 0 bakka buusne negative 8 plus 6 times 0 negative 8 dhufa. Iddoo kanatti marginal cost negative waan ta'eef decreasing dha malee increasing miti. Kanaafuu deebii keenya nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Q negative 8 dhufa waan ta'eef bakkatti marginal costiin keenya derivative goone slope marginal cost keenya negative 8 nuu dhufe waan ta'eef Q 0 yeroo gashinu slope marginal cost negative 8 waan dhufeef deebii keenya miti jechuudha. Q 8 yeroo gashinu immoo negative 8 irratti jabaasu 8 walqixa 8 dhufa. Positive dhufe. Kanaafuu slope marginal cost keenya second conditioning keenya positive nuu dhufeera. Marginal cost rising ta'eera jechuudha. Kanaafuu which is positive implying that marginal cost is increasing or rising at Q equal to 8. Kanaafuu Q'n 8/3 kan jedhu kun deebii keenya ta'a jechuudha. At Q equal to 8/3 equilibrium point dha jechuudha. The equilibrium output level is Q equal to 8/3. Gaaffii inni lammaffaarra jiru determine level of profit at equilibrium. Point equilibrium kanarratti profit meeqadha kan jedhu. Egaa profit argachuufi total revenue minus total cost dha profit ni total revenue argachuuf total revenue immoo price times quantity dha. Equilibrium output keenya 8 ta'uu isaa mirkaneeffanneerra. Kanaaf pricing 10 given dha. Times output 8 80 kun total revenue ta'a jechuudha. Total costiin immoo at Q equal to 8/3 function dhuma total cost nuuf kenname sun keessa 8 gashina. Yoggus total costiin immoo 19.18 dhufa. Kanaafuu total revenue minus total cost jechuudhaan profit barbaannaa jiru. Profitiin keenya 7.48 dhufa. Kan itti aanu what minimum price is required by the firm to stay in the market. Market keessa turuuf at least minimum price isaa meeqa ta'uu qabaadha. Inni caarra jiru. To stay in operation the firm needs the price which equals at least the minimum average variable cost. Gabaa keessa turuudhaaf ka firmiin at least average variable cost bana walqixa ta'uu qabaannirra. Shutdown isaa bakkatti price walqixa average variable cost ti waan ta'eef. So average variable cost is minimum when derivatives of average variable cost is equal to 0. Kanaafuu minimum average variable cost barbaanna. Minimum average variable cost argachuudhaaf immoo average variable cost kana derivative goone kana jechuun slope isaa barbaanne 0 tti qixxeessina. Kanaafuu given total cost function kun kennamaadha. Total variable costiin immoo total costiin 2 plus 10q minus 4q square plus qq dha. Fixed costiin 2 kan jettu kanadha. Variable costiin immoo
QE warra biraa qabdu kanadha. Kanaafuu total variable costiin 10Q minus 4Q square plus QE dha. So average variable cost argachuuf total variable cost yeroo QE jenna jechuudha. Yeroo kanaannu 10 minus 4Q plus Q square arganna. Kanaaf darbeet yeroo goonu derivative average variable cost kana derivative of 10 minus 4Q plus Q square with respect to Q yeroo ta'u minus 4 plus 2Q dha. Kanaafuu minimum average variable cost argachuudhaaf average variable cost keenya isa darbeet goone kana equal to 0 enna Q 2 dhufa jechuudha. Kanaafuu Q equal to 2 average variable cost is minimum when output is equal to 2. Kanaafuu quantity of output keenya Q yeroo lama ta'u average variable cost keenya minimum ta'a jechuudha. Taansuudhaan inni amma maal egaa short term production dha. Inni taan immoo long run production perfect competitive keessatti akkamidha kan jedhu ilaallu. The firm is in the long run equilibrium when the market price is equal to the minimum long run average cost. Egaa long run keessatti kan beekuu qabnu firmiin normal profit qofa argata. Normal profit argata jechuun economic profit isaa zero dha. Economic profit argachuu hin danda'u jechuudha firmiin as keessatti. Kanaafuu the firm is in the long run equilibrium when market price equal to the minimum long run average cost. At equilibrium long run keessatti equilibriumiin bakka itti price wal qixa minimum long run average cost ta'edha jechuudha. First, if the firm existing in the market are making excess profit, the market price is greater than their long run average cost, new firms will be attracted to the industry seeking for this excess profit. The entry of new firm results into consequences. As keessatti yoo firmiin excess profit argachaa jira yoo ta'e bu'aa guddaa argachaa yeroo ta'e kana jechuunis pricein isaa greater than long run average cost ta'ee jira yoo ta'e profit guddaa waan argachaa jiruu fi firmi baay'een gara industirii kanaatti attracted ta'u. Kaampaanoonni baay'een bakka industirii kana eegalu jechuudha. Yeroo attracted ta'an immoo consequence lamatu mudachuu danda'a. Yeroo industiriin kun namoota hedduu yeroo attract godhu, firmii hedduu yeroo attract godhu, product kana warra oomisha yeroo baay'atanitti jechuudha. Waan lamatu mudachuu danda'a. Inni jalqaba the entry of new firm will lead to fall in market price of commodity. Firmi baay'een attracted ta'anii oomishuu jalqaban waan ta'eef supplying hin baay'ata jechuudha. Supplying product yeroo baay'atu pricing commodity fall ta'uu danda'a. Keesiin jalqabaa kanadha kan ta'uu danda'u. Sababa firmiin baay'atanitti sababa industirii sun keessatti firmiin baay'atanitti outputiin hin baay'ata jechuudha. Supplying hin baay'ata. Sababa kanatti pricing hir'achuu danda'a. Inni lammaffaan immoo moreover, the entry of new firm results in an upward shift of cost curves due to the increase of price of factors of production as the industry expands. Inni lammaffaan immoo firmiin baay'een gara industiriitti yeroo attracted ta'an productii kana oomishuu yeroo jalqabanitti dimaandiin factor of productioniidhaaf isaan qaban dimaandiin inputiidhaaf isaan qaban hin baay'ata jechuudha. Firmiin baay'ate jechuun inputii baay'ee barbaadu jechuudha. Kanaafuu dimaandiin inputiidhaaf isaan qaban yeroo baay'atu immoo koostiin inputiidhaaf isaan baasan dabaluu danda'a. Kanaafuu upward shift of cost curve due to increase of price of factors of production. Sababa dimaandiin factor of production dabalutti pricing factor of production dabaluu danda'a jechuudha. Pricing inputii dabaluu danda'a. Sababa kanaatti upward shift of cost curve mudata jechuudha. Kan biraa immoo if the firm are incurring losses, firmiin loss gochaa yeroo ta'e price less than long run average cost yoo ta'e loosiitu jira yoo ta'e immoo they will leave the industry or shut down. Firmoonni long run keessatti price less than long run average cost yeroo ta'utti immoo firmoonni industirii sun gadhiisuu jechuudha. Maala shut down ta'a. Thus, due to the above two reasons, firms can make only normal profit in the long run. Sababa reasonota lama gubbaa kanatti ibsame kanarraan kan ka'etti long run irratti firmiin long run marginal cost equal to long run average cost equal to price kana jechuun normal profit qofa argata jechuudha. Because yoo economic profit argachaa jira ta'e profit gurguddaa argachaa jira taanaani gara industirii sunitti firmii hedduun attracted waan ta'aniif sababoota asirratti A fi B irratti ibsame kanatu mudachuu danda'a. Yoo luusii keessa jiras ta'e firmiin
firmiin indastiriin sun luus gochaa yeroo ta'e piraayisii leezar loongiraan average koost yoo ta'es immoo shut down ta'a. Sababa kanaaf loongiraanii keessatti kan ta'uu danda'u noormaal piroofiitiidha jechuudha. Ikoonoomik piroofiitiin hin jiraatu jechuudha. Loongiraanii keessatti noormaal piroofiitii qofa waan ta'eef loongiraan marjinaal koost ikwaaltu average koost ikwaaltu walqixa piraayisii ta'a jechuudha. Egaa hagammatti kan wajjin ilaalle kana fakkaata. Chaanalii kana warra haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa, laayik godhaa. Egaa hamma kana taa'ee viidiyoo amma kana isiniif hojjedhee ilaaltanii irraa fayyadamtanii iddoo sabskiraayib hin godhiin baatu yoo ta'e akkuma nama mana nyaataa dhaqee nyaata fayyadamee utuun kaffaliin bahettidha kan lallamu. Hundi keessaniyyuu sabskiraayib godhaa. Waan waliin turtaniif galatooma. Koorsii kanatu nuuf hojjetamuu qaba warreettanis. Koorsii kana sanatti hinatti himuu dandeessu, koomentii na barreessuu dandeessu, yaadallee naa kennuu dandeessu. Yeroon ibsuu nan jarjara waan ta'e suutan jedha waan ta'e akkan ingiliffallee fayyadamaa arrabsuu barbaaddu ta'e waan gara garaa yaaduma qabdan kamiyyuu naa ibsuu dandeessu. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan tura.